انشرحنا البوسي كان يجري وعداك قلمان جينا أمسوك اتفوفنا لو أتجرتا جراتي أمتك يتس Kenna manggudoota warkaa qabaa dhiifama wajjin waan isin jettan mara galmaan kenna bakka nuu qabaa bakka kennaa fi qeerroo kenna kafifa bareeda kanaan qindaa'ee dhufee haala kanaan guyyaa kana bareechisee bakka nuu kennaadha nu ta'a galatooma. Galatoma ulfaadha rabbi sinaa guddisu sadarkaa guddaadhaan isinaa ga'u guyyaa har'aa guyyaa abbaa kennaa guyyaa obbo Nuhoo Muhammad Gammada bareechisuudhaaf haala kana dhuftanii nu tola nu gammada jazaa rabbi sinii haa kafalu jedha sagantaa kenna ka akkuma qabannetti karaa manguddootatiin ka itti fufnu ta'a qeerroon kenna galatooma bakka nu qabadhaadha bakka bu'aan Minisoota haasoo isaa nu haa goolabu haasoo gabaabduu qaba waan ta'eef haasoo isaa geeffatee kara sagantaa itti aanutitti dabrina qeerroon kenna bakka nuu qabadha koreen keessummeessitu mootu qeerroo kennallee manguddoota kennallee bakka nuu qabsiisadha bakka dhaabatanii fi haala nuu mijeessaa isiniin jenna kabaja argadhaatti ulfaadha bareeda jirra haala kana marti kenna ofirratti amiira taane ajajaa ke ofirratti taane guyyaa kana haa bareechinu isiniin jenna haala saniin qeerroon kenna bakka nuu qabadhaa duubatti deebi'aa warri qeerroo fi qarreen akkasumas namoota jaarsoliidhaa fi warra umuriidhaan nu caalaniif bakka kennaa fi duubatti deebi'aa. Waan tokko reebii isiniin jedhee ture wanti aadaa kennallee irraa fataa jirra maal yoo jenne